Haatiif abbaan kooyyuu akkanaa natti ta'anii hin beekan jedhe Abraam. Nagaaf ayyaanni jaalalli tokkummaan hafuura qulqulluu bakkaaf kallattii iddoo jirtan hunduma keessatti isiniidhaaf haa baay'atu. Hordoftoota Qiddoo YouTube jedhu jalatti kan argamtan argamuuf kan jirtan hunduma keessanii isiniin jechuun jaaladha. Egaa akkuma beekamu yeroo darbe hiriyaasaa duraa faana Abraam wal arguudhaatidhaanii osoo viidiyoo hojjetee YouTube isaarratti hin galakkisiin dura akkasuma viidiyoo TikTok irratti galakkisee suurallee jedhanii jiru jechuudha. Rootaa fi Abeel asitti jechuudha. Amma yeroo viidiyoo dheericha argite gaawwan ishin jettu ani hin beeku isiniin jechuun jaaladha. Maaliif jennaanii inni akkaataan ittidhaanii jireenya laayifii kootii sirreeffachuu danda'udha. Akkanii Natsii faana wal arguu kan na taasise garuu immoo Rootaa faana waliin argina waliin jenne walii gallee ani garuu qophaa kootti akkanii Rootaa akkanii Natsii argadhu itti hin himne. Kanaafiyyuu immoo akka ishiin tasgabbooftu galeen itti hima jedhee viidiyoo isaa keessatti dubbachaa ture jechuudha. Haa ta'uyyuu malee viidiyoo TikTok irraa argitee Rootaan baay'ee akka haarte baay'ee akka bu'aa turtellee Abeellee dubbachaa ture. Wanti inni hojjechaa jiru kuni wanti inni taasisaa jiru kuni gaarii ta'ee natti mul'achaa hin jiru. Nama gaa'ela qabu keessatti wanti akkanaa hin eeyyamamu jedhee jira jechuudha. Anas irratti gaaffii hin qabu jechuudha. Namni kamiyyuu gaafa gaa'elatti galeera ta'ee dubartii faana abbaa mana ishee yoo argite homaa hin gammadu jechuudha. Kanarraatidhaan kan ka'e haala jiru egaa inni mariisisee Rootaa faana immoo viidiyoo lammataa irratti akka wal agarsiisu kan inni dubbatee ture jechuudha. Haa ta'uyyuu malee garuu mucittiinis ani Rootaa faana wal arguudhaan hin barbaadu. Awwaan inni xumuruu qabu fixuu qabu si faana fixuu qaba malee Rootaa faana wal arguu hin qabnu jette jechuudha. Haa ta'uyyuu malee egaa bilbilanii Abraamidhaan waamanii yeroo Abraamidhaan waamanitti viidiyoodhaanidha kan isaan kaameraan kan isaan eeganii akkasuma Rootaan immoo galli jettee jechuudha gubattee baay'ee aartee isaan heedde jechuudha. Yeroo kanatti maalidha kanatti gochaa turte jennaan wajjin argina hin jenne gaafa ishiin jettuuni yoo atini dursitee wajjin argines gaarii hin ta'u jedheeni ishii tasgabbeessuudhaaf dura ishiitti haasa'e jennaan waan dhositu qabda ture icciitii akka isheen si dhosituudhaaf malee wanta biraaf miti jennaan Abraam irratti bagaa maal fiddaa jedheen jechuudha. Yeroo kanatti jechuudha kaballaadhaan xafaxxafte jechuudha. Kaballaadhaan dhoofte yeroo ishiin kaballaadhaan dhoofte jettutti ni of eegi seera kee qabadhu jechaanii ture jechuudha. Sii ta'u inteessaa kana kinoo sii ta'u inteessaa sii ta'uu baatu hin deemtaa. Kanarraatiin kanafee wantini anis kadhadhuuf hin jiru harkaan sirra qabee anaa jedhe ana jireenyi ciqiccikii jireenyi lolaa dadhabeera. Bakka humna kootii ollatti ta'eera jedhe jechuudha. Asirratti dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Jalqabni ani karuma Rootaa dhufee yaada lolli kun wanni kun jechuudha edda ji'oota torbaati jechuudha. Kanaafiyyuu immoo sababii kanarraatidhaan kan ka'e wanti hundumtiyyuu waliin dhadhaamaa jira. Haa ta'uyyuu malee an dadhabeera humna koo ollatti ta'eera gaafa inni jedhu ammas deebistee lammata kabalte jechuudha. Lammatannaa kabaltee jettu Abeelidhaanii bayi gidduu keenyaa jedheen jechuudha. Bayi ati gidduu keenyaaf waan nu haraarsitu fakkaatteetu gaa'ela keenya miidhaa jirta waan ta'eef gidduu keenyaa bayi jedheen jechuudha. Ani maalan si godhee jennaan Abeelidhaan illee gaafatta'e jechuudha Abraami. Sanaa booddee egaa yoon argees yoon maal ta'ees jedheen Rootaadhaan sin galchuu sin dhibuu gaafa inni jedhuun Rootaa maal goote asirratti ragaa jechuu barbaadde jechuudha. Ragaa jettee gaafachuu gaafa barbaaddu duraan na darbatte hafuura kanaadhaan natti haasa'u natti dubbachuuf mirga hin qabdu.
Ana haati koof abbaan kooyyuu akka ati natti taate kana natti hin taane. Eenyutu mirga siif kenne? Inni kana duraayyuu kaballaa yoo ta'e inni kana duraayyuu hingaa. Inniyyuu hin baay'ata. Ani jireenya akkasii jiraachuu hin barbaadu. Dirqamaadhaanii qabee akka ishii nafaana jiraattu gochuu hin barbaadu. Yoo barbaadde deemuu dandeessa. Namni si dhoowwu hin jiru, namni si kadhatu hin jiru. Ishii gargaaraa jennaan yaada ishii hubadhaa jennaan cirraashii keessa baate. Waan hin barbaade gochuuf mirga qaba. Jireenya koo gidduu eenyuyyuu hin galchu. Yaada koo gidduu eenyuyyuu hin galchu. Jedhee jechuudha Abrahaamii. Wal hubachuu wayyuu, wal dhaggeeffachuu wayyuu. Akkattis immoo maalisaa ta'u maal jechuudha. Kabaluuni hin ulfaata jechuudha. Callisanii of dhaggeeffachuu wayya. Callisaniituma of dhaggeeffachuu wayya. Wanta tokko gaafa ta'anii callisuun hin caalaa. Nama sanaa biraas fagaachuun hin caalaa. Aarii ofii keessaa bahuudhaaf immoo yookiin lagiseedhaaf nama sanarraa bakkee amma fakkeenyaaf saaloon irraa gara manyitaa deemuu jechuudha. Amma namatti furuutti amma maal jedhutti jechuudha. Na Abeel immoo xunxun hin jedhin dhugaa dubbachuudhaaf sin jechuun jaaladha. Akkasumallee namni anaaf jiru hin jiru. Namni anaafi jiru hin jiru jettan. Si jammar gaa'ela gidduutti wanta kana hin barbaachisu. Nama gidduu keenya hin galchinu jedhaniirus. Namni gidduu namaas galuus hin danda'u. Bakka amma ati dubbatte Abeel, amma ati dubbatte waan ati jette jechuudha. Keessa isaaniitti barreeffamaa deema jechuudha. Barreeffamaa deema jechuudha. Ruuttaadhaan immoo maal jedha sitti waan barbaadde yoo gooteetta ta'e akka barbaadde taateetta yoo ta'e kanaa booddee mirga qabdaa. Aniyyuu callisuu hin danda'u. Maal gootati nama gaa'ela qabu gidduu seentee wantati gootu hin jiru. Akka barbaadde ta'uu dandeessa, gara barbaadde deemuu dandeessa Abeel. Akkas jedhama. Akkas hin jedhamu. Jalqaba irratti dhimma gaa'ela kanaa hiriyoonni isaas hiriyoonni ishiis keessa baa. Meeriin illee hin galte. Gala akkuma meeriin galtetti isinis gala. Kanaafiyyuu isa kanadha. Egaa nasiifaana wal arganii waliin argine eddasii waan beeknu hin qabnu. Waan wal arganis hin fakkaatu. Ishiin viidiyoo adda kuttee manyataa ishee galte jechuudha. Yaada hin taanedha, waan hin taanedha, mucaa waan hin taane keessa galteetti jedhanii jechuudha. Akkana deebi'ee Abrahaamitti. Abrahaam garuu dhaga'uu hin dandeenye. Ani daa'ima miti waanan godhu sirriitti nan beeka. Maaliif nama raachuuf deemtu moo? Nama raachuuf deemtu moo maalidha? Ani ishii tasgabbeessee ishii faana wal agarsiisaadha malee waan biraa miti. Maaliin godhe jennaan waa'een intala sanaas hin galchuu jedhe. Eenyu jedhaan Abeel ammas waa'een acis hin galchu jennaan na galchaa. Namadha. Ana namni kamiyyuu gaafa natti siqee seenaan gaggeessuu qaba. Ishiidhaafis illinaan ishii eegamuu qaba jedhe jechuudha. Sirriidha moo sirrii miti jettama sirratti Abrahaam. Ijoolleen keenya immoo nuti jarreen kana ilaallee gaa'ela jibbinee jedhanii koomentii barreessaa jiru. Injibbina kan keessan gaa'ela eebbifamedha. Gaa'ela abbaatu qabata ishii. Abbaatu qabata, abbaatu sirreeffata, abbaatu toora galfata ishii. Kana dura ati manaan Naawom Hubee jedhamti maqaan ishiidha. Ishiin ani si fuudhanaan jedhee yeroo ati biyya arabaa jirtu jettee dubartii wayii gidduutti dhufte viidiyoo sadiidhaan maal goote mana ishee sirreeffatte jechuudha. Akkamitti akkas gootanii viidiyoo lama hojjetanii viidiyoo sadaffaa irratti maal goote macaafa qulqulluu bittee kenniteefi kinoo kanaan ganama galgala kadhadhu isaan dagadhu Waaqayyo abbaa mana biraa siif haa kennu jetteen. Shalom.